Dawa Utesa Dukele. Goes past the goalkeeper, Ahmed Mohammed. Sporting. Dhimma odeeffannoo biyya keessaa arganneen shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa argana marsaa 20ffaanii boru xumurama dorgommii kanaan eda halkan gara bariitti irratti dorgommiiwwan dorgoman keessaa kan atileetonni Itoophiyaadhaa irratti hirmaataniin suksuka kiiloomeetira 20 dhiiraaf dubaraan Itoophiyaan atileetota tokko irratti hirmaatteerti. Kiiloomeetira 20 suksuka kan dhiiraa dorgomameen Misgaanaa Waaqumaa sadarkaa 18ffaadhaan xumureera. Sa'aatii dhuunfaasaa fooyyee kan bara kana galmeessus Itoophiyaan dorgommii kanaan meedaaliyaa keessa galuu hin dandeenye. Morkii kiiloomeetira 20 kan dhiiraa kanaan atileetii Biraazil Kaheo Bonifim injifateera. Sa'aatii 1 daqiiqaa 18 sekondii 35 kan Chaayinaadha Jojo Wang sadarkaa lammaffaadhaan ba'eera. Paul Masari Spain irraa sadarkaa sadaffaadhaan kan inni xumure. Dorgommii suksuka kiiloomeetira 20 dubartoota kanaan atileetiin Itoophiyaadhaa Sintaayo Masere dorgommicha dursaadha turte. Jalqabarraa sochiiwwan keessumattuu gara kiiloomeetira 6 irratti jalqabbiin ishii fooyyeedha ture. Erga dursaatiin turte boodarra ammoo dorgommicha adda kuttee baateerti osoo hin xumurin atileetiin Spain Maria Prezer injifatteerti. Dorgommii kanaan shaampiyoona atileetiksii addunyaadhaa kanaan har'a itti fufuudhaan morkii atileetonni Itoophiyaa irratti hirmaatan meetira 5,000 kan dubartootaatiin waaree booda sa'aatii 9 daqiiqaa 30 eegaluun tarii Itoophiyaan meedaaliyaa warqii jalqabaa dorgommii shaampiyoona atileetiksii addunyaadhaa kanaan itti argamtiif kan eegamu keessaa Gudaaf Tsaggaayee, Madiinaa Isaa fi Faantaayee Balaayineedha. Dorgommii kanaan ni eegamu. Atileetota ciccimoodha dorgommii kanarratti kan hirmaatu. Meetira 10,000 shaampiyoona addunyaadhaa kan taate atileetiin Keeniyaadhaa Beatrice Chebet akkasuma 1,500 meedaaliyaa warqii kan argatte Faith Kipyegon fi Agnes Jebet Negatichi dorgommii kanaan atileetota Keeniyaadhaa irratti hirmaatanidha. Keessumattuu Paarisitti Beatrice Chebet dorgommii meetira 10,500 shaampiyoonii ta'uu isheen yaadatama. Ammas shaampiyoona atileetiksii addunyaatiin irra deebi'uudhaaf atileetota jajjaboo akkasumas shaampiyooniin bara 2020 Faith Kipyegonis shaampiyoonummaa ishee eegsifachuudhaaf morkii taasisan atileetota Itoophiyaatiif qormaata jabaataa jedhameeti kan inni eegamu. Meedaaliyaadhaan hanga ammaatti Keeniyaan Afrikaa irraa dursaadha kan jirtu meedaaliyaa warqii 4 walitti qabachuudhaan dabalataan meedaaliyaa ittiin argattiidhaaf dorgommii eegamudha. Seenaa meetira 5,000 kan dubartootaa kanaan egaa Itoophiyaan bara 2022 Gudaaf Tsaggaayetiin kan isheen ittiin argatte meedaaliyaa warqii Belgireeditti jechuudha. Sanaan booda 2023 ammoo Faith Kipyegon meedaaliyaa warqii 5,000 kan ittiin argate. Dubartoota kanaan Itoophiyaan hanga ammaatti meedaaliyaa warqii kan meetira 5,000 qofaanii meedaaliyaa warqii 6 shaampiyoona atileetiksii addunyaa kanaan argachuudhaan addunyaarraa biyya meedaaliyaa baay'ee meetira 5,000 argatteedha. Keeniyaan meedaaliyaa warqii 5 dorgommii meetira 5,000 kan dubartoota kanaan yoo argattu Roomaaniyaan meedaaliyaa warqii 2 qabdi. Walumaa gala atileetota Itoophiyaadhaa kanaan dura Xurunesh Dibaabaa si'a 2 akkasuma immoo Masarat Daffaar yeroo 2 meedaaliyaa warqii meetira 5,000 kanaan shaampiyoona atileetiksii addunyaatiin Itoophiyaadhaaf argamsiisaniiru. Almaaz Ayyaanaa fi Gudaaf Tsaggaayee meedaaliyaa warqii tokko atileetota argamsiisanidha. Tarii Gudaaf Tsaggaayee har'a seenaa Xurunesh Dibaabaa Masarat Daffaar meedaaliyaa warqiidhaan 2 argatan kana qooddachuudhaaf jibbaata kan isheen falmattu. Meetira 10,000 naasa Itoophiyaadhaaf argamsiisuun ishee ni yaadatama. Atileetonni jajjaboon akkasuma immoo Naadiyaa Baatokleetii atileetiin Itiliidhaa kunillee morkattuu cimtuudha. Gama kanaanii atileetonni warra Keeniyaas akkasuma immoo Faith Kipyegonis seenaa kanaan dura atileetonni Itoophiyaa Vivian Cherotich si'a 2 meedaaliyaa warqiidhaa kan argachuudhaan Keeniyaarraa kan seenaa qabdudha. Seenaa kana qooddachuuf morkii taasisan kanaan har'a sa'aatii 9 daqiiqaa 30 eegalee morkii taasisan ni eegama. Odeeffannoo kubbaa miilaatiin wal qabatu gulaallii waancaa addunyaa kan umrii 20 gadiitiin gareen biyyaalessa Itoophiyaadhaa boru Keeniyaa waliin kan inni taphatu. Tapha kana ilaalchisuudhaan leenjisaan garichaa Chaalaw Lammichadha ibsa kenneeni guyyoota 13 darbaniin taphattoota waammatan 24 waliin shaakala haala gaariin hojjechaa akka turanidha kan inni ibse. Taphattoota 33 yaame keessaa sababa miidhamaatiif sababa garaagaraatiin taphattoonni keessaa hir'ifamanii amma 24 walitti qabate keessaa
gidduudhaan Premier League Itoophiyaatiillee akka keessa deemanii taphatanidha. Shaakala taasisanii jiru garuu tapha michoomaa hin taphanne. Kanaanis tapha michoomaatiif yeroo dhabuu fi gama akka leenjisaatti ammoo isaanis federeeshinicha nus hin gaafanne yaada jedhudha kan isaan kaasanii yeroon guyyoota 12 hin caalle kan qabnu kana keessatti tapha michoomatii fi ittiin hin qophoofne haa ta'uti taphattoonni garichaatti umrii 20 gadiitiif filataman kanaan dura garee umrii 17 fi 18 gadi akkasumas garee umrii 21 gadiitiif tapha kan taphataa turan muuxannoo kan qaban waan ta'eef hangas mara baay'eetti hin rakkannu jennee xamanna yaada jedhudha kan kaase leenjisichi taphattoonni muuxannoo qabu akkasumas gareen biyyaalessa Kenya umrii 20 gadiitis taphattoonni isaanii tapha garaagaraatirra turanii akkasumas odeeffannoowwan isaanii gara toora garaagaraatiin hordofatan ture yaada jedhu kaaseera leenjisichi yeroo gabaabaa qabaannus garuu taphicha shaakala haalan qophoofneerra tapha kanaan marsaa jalqabaa kanaan injifannee marsaa itti aanu karoora keenya isa jalqabaati sana booda garee waancaa addunyaa irratti himraatu kan umrii 20 gadii kana xiinsammuudhaan ijaaruudhaaf morkanaa yaada jedhudha. Gulaalli waancaa Champions League kilaboota Afrikaa kan marsaa duraatiin har'a shaampiyoon Premier League Itoophiyaa madiin Itoophiyaan sa'aatii eegaluudhaan Finfinnee Staadiyeem Abbabaa Biqilaatti kilaba Zanzibar Mlandenge waliin kan inni taphatu seenaa kilabichaatiin yeroo jalqabaaf shaampiyoonii Premier League Itoophiyaadha kan ta'e madiin Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif kan dorgommii kanaan hirmaatu jijjiiradhaan of cimseera taphattoota murteessoo garuu gadi lakkiseera. Kilabni Zanzibar kunillee yeroo jalqabaa yeroo lammaffaadhaaf Champions League kilaboota Afrikaa kanarratti marsaa duraatiin kan inni hirmaatu kanaan dura hirmaatee dorgommichaan ala kan inni ta'e har'a morkii kanaan marsaa itti aanu darbuu fi taphattoota murteessoo kan qabu kilaboonni lamaan morkiin taasisan gamanuma kan inni eegamuudha. Kaleessa konfedereeshinii kilaboota Afrikaatiin marsaa duraatiin Walaayittaa Diichaan goolii malee kilaba Liibiyaadha Al Ittihad waliin qixa ba'uun ni yaadatama. Premier League Ingilaandii har'a taphoonni murteessoon ni taphatamu. Taphoota har'aa keessaa Premier League Ingilaandiin dursaa kan jiru shaampiyoonii liigicha sa'a 8 30 eegaluudhaan Liverpool Merseyside darbii Liverpool Merseyside Everton waliin morkiin taasisan gamanuma kan eegamuudha. Gareen Arne Slot ammas shaampiyoonummaaf garee tilmaama argateedha. Isaak taphachuu dhiisuu danda'a yaada jedhu jalqabarraa kan dubbate Slooti tariitii tapha kana Merseyside ta'uun isaa gamanuma tarii imala Liverpool injifannoowwan daqiiqaa xumuraa keessatti galchaatiin jiru kana harkaa dhabsuu danda'aadhaaf eegama. David Moyes daqiiqaa xumuraa kanarratti akka xiyyeeffatan dubbateera. Miidhamarra kan ture Curtis Jones deebi'ee fi jira tooftaa taphaa isaanii kana booda akka jijjiiran dubbataniiru. Arne Slot taphoota birootiin har'uma sa'aatii 11 eegalee Tottenham Brighton waliin Burnley Nottingham Forest West Ham Crystal Palace Wolves Leeds waliin yoo taphatan galgala sa'aatii 1:30 eegalee Old Trafford Manchester United Chelsea morkiin taasisan gamanuma kan eegamu. Ruben Amorim dubbii dinqii ta'e tokko dubbatani amma abbaan amantaa koo osoo natti dhufe yookaan immoo mana koo dhufe jijjiir tooftaa taphaa koo naan jedhe hin jijjiiru irrattan cichee argama hojii kooti buddeena kooti kana booda tooftaa taphaa koo nama jijjiiri jedhee naa dhufu hin dhaga'u abbaa amantaa koo maaf hin ta'in jechuudhaan dubbateeti kan jiru. Itti fufee Premier League England kanaan boru morkiin taasifamu kan Arsenal fi Manchester City gamanuma kan inni eegamudha. Keessumattuu morkii kanaan bara darbe goolii 5-1 Manchester City Arsenal yeroo injifatetti taateewwan taphaa keessumattuu Lewis Skelly akkaataan inni tooftaa erga gammachuu Erling Haaland itti ibsate akkasuma immoo qocholloon Gabriel Magalhaes Erling Haaland gamanuma kan eegamudha. Mikel Arteetaan har'a boru Pep Guardiolaadhaan hin mo'atamne taanaan leenjisaa jalqabaa taphoota 5 Pep Guardiolaadhaan osoo hin mo'amin imalee ta'uudhaan seenaadha kan inni hojjetu. Bukaayoo Saakaa Martin Odegaard deebi'uudhaaf fooyyeerra jiranii garuu tapha kanaaf akka hin ga'inidha. Kana alatti Victor Gyökeres akkasuma immoo Mikel Merinoon guutummaatti ga'umsa gaariirratti argamu. Saaliibaanis shaakala hojjetee tapha kanaaf gaa akka ta'e Mikel Arteetaan dubbateera. Taphni kun boru sa'aatii 12:30 eegaleeti kan taphatamu.